Seenaawwan ajaa'ibsiisoo kitaaba qulqulluu kutaa tokkoffaa maqaa dhuunfaa maqaa gamtaatti guddatan muraasa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Wanti kamuu ittiin waamama mataasaa qaba. Qaama sana waliin hidhata qabaachuus dhabuus mala. Garuu moggaasni ni kennamaaf. Innis maqaa jedhama. Qaamni maqaan mogga'eef isa biraa irraa adda bahee ittiin beekama. Maqaa dhuunfaa fi maqaa gamtaa kan jedhu gosoota maqaa keessaa muraasa. Kitaaba qulqulluu irratti maqaan nama dhuunfaa iddoo fi wantootaa gara maqaa sabaa, biyyaa fi dhaabbileetti guddatan jiru. Maarree waliin ilaallaatii nu faana ta'a. Nagaas hin daganne. Nagaa Waaqayyoo hunda keenyaaf haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa keessanii galanni Waaqayyoo eegee yoo nu gaheef haa ta'u. Kuni Naattaaniin Maltiimiidiyaadha. Chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun, mallattoo bilbilaa tuquun, laayik sheer taasisuun yaada keessan koomentii irratti akka nuuf teessistan isin yaadachiisna. Hanga xumuraatti yoo nu faana taatan maqaan isaanii gara maqaa gamtaatti jijjiiraman macaafa qulqulluu irraa muraasa isaanii kutaa kana keessatti mul'isnu ta'a waan ta'eef hanga xumuraatti nu hordofaa nu faana ta'an ammas affeerra keenyadha. Jalqaba irratti Addaam ilaalla. Afaan Gi'izitiin Addame kan jedhu hiika miidhagaa, bareedaa, giddugaleessaa fi biyyee irraa kan uumame jedhu kan qabudha. Nama isa jalqabaa guyyaa jimaataa biyyoo irraa uumamedha. Waaqayyo koottaa akka bifa keenyatti fakkeenya keenyanis nama ni uumnaa jedhe. Sillaaseen hiyyama tokkittiin nama uume. Nama jechuunis torba adda kan ta'e, wantoota torba jechuunis amaloota lubbuu sadan kan jedhaman yaadduu, dubbattuu, jiraattuu fi amaloota foonii afran biyyee yookaan lafa, bishaan, qilleensa fi abidda jedhaman irraa kan uumame jechuudha. Maqaan kunis jalqaba Addaamiif kenname. Booda garuu ilmaan isaa dhiiraa fi dubaraa akka ergamootaa amala lubbuu qabaachuun Waaqayyoon tajaajilee galateeffatee mootummaa isaa dhaalu akka bineeldotaa fooniin lafarra jiraatu kan qabu hundaaf ta'e. Amaloonni waliif faallaa ta'an torban kan irratti walooman uumamni addaa nama jedhama. Maqaan jalqaba Addaamiif kennamee ture kunis gara maqaa ilmaan isaa sanyii isaa ta'an hundatti guddatee maqaa gamtaa ta'e ilmi namaa uumamni adda ta'e kun ittiin waamame. Abbaa saba baay'ee kan jedhame Abrahaamiif ilma isaa kan ta'e Yisaaqiif ilma isaa isa lammataa kan ta'e Yaaqoob. Ribqaa irraa kan dhalate quxisuu Esaawu Yaaqoob osoo hin dhalatin gosa obboleessa isaa isa hangafaa akka bitu kan himameef hangafummaaf eebba kan irraa fudhate abbaa saba guddaati. Abjuu guddaa bara boodatti raawwatu osoo karaa deemuu daandii loozatti ciisee dhagaa boraafatee kan arge. Waadaan abboota isaa Abrahaamii fi Yisaaq kan karaa isaa raawwate Yaaqoob maqaan isaa jijjiirameef. Ijoollee 12 kan argate Laabaa fi obboleessa isaa Esaawun kan ari'atame, halkan guutuu nama lafarraa kan hin taaneen wal'aansoo cimaa kan qabe, yeroo lafti bari'ettis yoo na eebbiste malee gassin dhiisu jedhee maqaa isaa gaafatamnaan Yaaqoob jedhee kan deebise. Yeroos maqaa Israa'el saba Waaqayyoo jedhu argate. Gosa isaa yookaan maatii isaa 12 irraa kan dhalatan Waaqayyotti kan amanan hunduu maqaa isaa mogga'uun Israa'el saba Waaqayyoo jedhamanii
waamaman seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28. Kuni qophii keenya seenaawwan ajaa'ibsiisoo kitaaba qulqulluu kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaadhaan seenaawwan ajaa'ibsiisoo macaafa qulqulluu qorree bifa bareeda ta'een kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Maarree isinis chaanaalii keenya sabiskiraayib taasisuudhaan mallattoo bilbilaa tuqxanii maatii akka taatan yaada keessanis koomentii irratti akka nu barreessitan gamanumaan isin yaadachiisna. Naattaanim maltiimiidiyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. ናታኒም ትርጓሜውም የእግዚአብሔር ቤት ጠራጊ ታናሽ አገልጋይ ማለት ነው። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 7 ቁጥር 46። ናታኒም አገልግሎቴ አይከፋኝም ታናሽነቴ እጠርጋለሁ ደጅህን ጌታ ዝቅ ብዬ ላንተ ውለታ። ናታኒም በአገልግሎቴ አይከፋኝም ታናሽነቴ እጠርጋለሁ ደጅህን ጌታ